السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها قبجمتها أمانات أكسما ورمنتي براسا شما أركبوني أمتك أشتي جرى جرتو بقجرات سنجا أكسما بلينجيا والتي مجا نوجين ترتيغاري فولو تيكوتا كانغا بدي سندبيا كونو أكما غرتن درجا قبيتين جرى جالك قبيتين جرى أكسما بلينجيا كونو سالا رتي بيتين جرى أكسما كون منغلتكو كونو قناس رتي بيتين جرى بلينجيا akkasuma kunis korsii wayii ta'an nyaatan takka akkasuma tunis daawwitiidha tanallee masseetiin walitti hibnaan isiniin ja'a kun akkuma agartan masseetiin jira tanaan naafe masi tanallee massootiin jira kunoo sunillee xumuree ammas adii tanaan naafe kanallee kunoo akkuma agartan massootiin jira obboleen kiyya turtiin keessan anaa wajjiniin isiniin ja'a kunoo akkuma agartan kanallee xumureetiin jira saasafi wayii ammaan tana no akkasuma bilingi tanaan mas kunilleen doolaaba abaayaa jaanii abaayaa tokko daawwitiidha karaa alaatiini amma kun akkuma agartan kanallee massootiin jira inturtiin keessan okkee allah asitti hawwachittiin jira beetani akkasuma bilingiya ammaan tana kunoo xumureetiin jira okkee amma kunoo kanaan naaf kunis doolaaba sijaadaa tokko kanallee kunoo masseetiin jira akkuma agartanii isiniin jabbilingi ammaan tana let's go karaa ammaan isiniin jaa okkee akkuma agartan feeriidha kilooroksii diitola qaffaazaar kakkaadha okkee ammaan tana kunoo ammaa madhiquudhaaf isiniin jabbilingiyya akkuma agartan bishaan dinagadhee kunoo hammaa deegaleetiin jiraan isiniin jaa turtiin keessan anan isiniin jabbilingiyya warri maatii kiyya taatan galatoomaan isiniin jaa warri maatii kiyya hin ta'in subscribe godhaa gara amaanaatuuf qottaan isiniin jaa obboleengiyya uummata gashtii akkasuma laayikinaa godhaan isiniin jaa dhiifama sagalee tiyya yoonna xiqqisalleen isiniin jaa obboleengiyya halkanii sagalee inni deemsanii fi akkanatti sagalee xiqqeesse kun akkuma agartan hamma mallee dhiquttiin jira kursii ammaa mataan akkuma agartan gubbaasii ispoonjiidhaan hin dhiqu jira affaasaa qaadda keessas immoo waan biraatiin hin dhiqu jira agartanii akkasuma obboleengiyya kunoo amma dhiqeettiin jira hoomacha kanaan irraa gaxxa wanti godhu jira akkasuma obboleengiyya wajjin turtii gaarii malleen isiniin jaa kun akkuma agartan hoomacha irraa gaxxa wanti godhatiin jira irraa gaxxa massee jira jechuudha amma bishaan xaliidhaan irraa gaxxa lobsu jira amma akkuma agartan hamama finnee jira amma fixeetiin jira jechuudha maqsalaa okay kun maqsalaa gabbiitiin jira maqsalaa dhiquudhaaf eege okay kun akkuma agartan maqsalaan dhiqu jira ammaan tana turtiin keessan ammallee anuma wajjiniin isiniin jaa okay fiidiyoo hedduu daqiiqaa wallahi fiidiyoo hedduu daqiiqaa dheertuutiin daqiiqaa ja'a deebise maal jennaan hedduu dheeraatte saniif hin akka isiniin jaa obboleengiyya kun agartan maqsalaan dhiqu jira ammaan tana tunis ana akkasuma obboleengiyya amma kunis daawwitiin dhiqu jira daawwiis dhiqee bishaan irraa gaxxuloobseetiin dhiqeetiin bishaan irraa gaxxuloobsee achi boodallee xiqqoo ispoonjiidhaan wanti akkuma agartan bishaan irraa gaxxuloobsee achi booda xiqqoo ispoonjiidhaan ammas achi booda kanaan irraa massa'u jira jechuudha akkuma agartanii kunoo irraa gatti massa'u ammaan tana akkasuma kunoo maqsalaa dhiqutti bishaan irraa gaxxuloobsittiin jira jechuudha akkasuma obboleengiyya akkuma agartanii kalaas xumureetiin jira massa wanti godhutti jira mandiilaan irraa goggoisu jira bishaanii amma kunoo maqsalaa xumureetiin jira maaltu beeytani nama wajjin laalaa okkee kunoo xumureetiin jira akkuma agartan xumureetiin jira amma maaltu naafe wanti naafe no balaaxaan haruutiima okay balaaxaa kanaas kunoo hareetiin jira fiidiyoo hin dadhaabee akkumaan isiniin jiru jiru kunoo balaaxaa hareetiin jira amma maaltu naafe ni balaaxaa massootiimu carqiin tun dhugaa dubbachuudha hedduu nadiifa
bifa siitii kana malee hedduu nadiifaan isiniin jabbaleen kiyya. Isaa 3 daqiiqaa balaataa xumureetiin jira. Fixeetiin jira. Amma maaltu naaf ni beetani kushiinaa matbaqa. Matbaqni kana fakkaata jechuudha. Amma matbaqa kana viidiyoo daqiiqaa 20 takka. Amma kun matbaqallee kushiinaa dhiqee xaawulaa gubbaan dhiqu jira jechuudha. Xaawulaa matbaqaa, okay? Xaawulaa matbaqaa kana dhiina. Kunoo xaawulallee dhiqee maqsalaa wanti naaf yaa maqsalaadhaan dha. Turtiin keessan ammallee anuma wajjin haa ta'uun isiniin jaa. Akkuma agartan maqsalaan dhiqu jira kiyya. Amma maqsalaa irraa qaxxuruufsittiin jira. Okay? Maqsalaa irraa bishaan daliilaadhaan irraa qaxxuruufsitti jira. Dhiifama sagalee diyyee dhugachuudhaaf. Jaraatu na dhagayanii beetanii afanii jiranii namuu sagaleen halkan niyyiti ijoollee takkaa jira. Anis sanumaafin sagalee xiqqeesseen isiniin kiyya. Halkanii kunoo matbaqallee fixeetiin jira xumureen jira akkana fakkaata jechuudha. Akkasii obboleen kiyya hooshattiin gabbukee waa xiqqoo bubbu'ee sanii hoosha dhiqu jira kalaas amma hoosha dhiqu jira xumuruudhaaf jechuudha. Tanaa gara kunoo hooshallee dhiqee kushiinallee fixee hunda fixeetiin jira. Sagalee jalatti waraabne saniif amma sagalee jala waraabne akkasuma obboleen kiyya warri hanga araattan taankiyuun isiniin jaayeen hunda keessa galatoomaan isiniin jaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan na turaan isiniin jaa obboleen kiyya laayikii godhi. Maallaqa takka hin kafaltu bilis laayikii godhi isiniin jaa, okay? Yaada qabdan koomentii jalaan naa barreessaa. Wanti inni godhee jiraattillee na gorsa.